gaafa haati mana teetii sagaagalummaa mul'ifte maarii yanaa deebisi qaxxali jechuunii qabda kul'iin kanarra ta'aa warra jedhe jira ulamaan kana malee ta'u warra jedhe sheeka oo hin ariifatiin umar obboleesso har'a sila akka jechuunii qaba har'a deebi'ee inni dhugaadha waan feete haa dalaydu jechuun irratti jaalatu isiin illee normaal jechuun wanni badheena ba'e suni rakkoo hin qabu itti jaaladhee jira jechuudha rabbi quraana keessatti isa ammootiniin gaala saalii nabiyyanaa saalii waraaneen maal jedhee rabbi waan fa'aqaruuhaa jedhe ufii ka waraane nama tokko waraanan jedhee dubbate rabbi fa'aqaruuhaa maa jedheme isa tokko ka waraane nama tokko waraanan maa jedhe itti jaalatan nam tokko irraan dhoygine harka hin qabne itti jaalatan rabbi waliin itti ajajanii barre acha keessatti ustaad itti ajajanii bar ummata walitti ajajanii mitanaa fi fa'aqaruuhaa jee rabbiini akasii kaacha akasii itti ajajan jechuu quraanni mee as baasii qara hime itti ajajan jechuu quraanuma ay baasii qara itti ajajan jechuu amma ati ragaa karaa kiyya deemu jirta bar amma fakkeenya itti jaalatan ogaa itti kana jaalatuun maali ummanni gaafsa wajjin jiru san dhageeffadhu jecha ati jecha kana jecha rabbii keessa hin jiru itti ajajan ka jedhu hin jiru hadiisaanillee hin jedhu quraanaallee hin jedhu quraanni ka jedhu fa'aqaruuhaa waraanan maaliif ammootiin hin jam'iin dubbate rabbi jennaan itti jaalatanii jechuu malee osoo ammootiin itti ajajaniin jiraatte sila akkanaa hin jennu nuti. Hayyee ustaad amma waa takka siyaa gaafadhu haa dhageeffadhu waa takka siyaa gaafadhu waa takka siyaa gaafadhu bikatarratti waan nu beekuu qabdu ustaad dhageeffadhu yeroo takka filiis nuti waanii fi ummanni kun dalage jaalanneetii miti wanni nuti jaju jiru isin warrinii fi namni duratti sillaa namni waan isin dalaydan tana kaa namni kun akka dhugaa dalaga ja'amee ilaalamtan kun waan kara duultanii akka namni kun baaragee daangaa boo hin godhinaadha dhuga nuti milyoon san akkas jette oiga maamu bayaanillee irratti jaalateef akkisan sirrii miti dhuga akka shari'aa sirrii miti dhuga inni sila akkanii fi shari'aa deeme akkasan sila tole jechuun qabu garuu nuti wanni jechuu jirru irraa baatanii akkuma sheekootiin gurguddoon tunuu irraa gabbuutee waan tana ammaan tana irraa hin dubbatii kanatti nagee rabbi irraa ajandaa godhatanii dubbii tana akkanii fi uummanni kun amma taraa dura akkanii fi masqala cirra kaa'u godhe eenyu. Meena cakasi amadoo kiyya cakasi na gaafattee meena cakasi kaashi. Inni maaliif akka sheekootii kaawwanii usinaa hin dubbatinaa maaliif hin callisinaa jetta. Har'aan tana namni fuuldura jiru kun takka namuma lama. Kabadii jalatti jala hordofanii fi ka'ammoo keerii jalatti jala hordofan. Mataan jallannaan namni duraan keerii himu mataan jallannaan foon illee jallata. Har'a maslahaa nama tokkoo qofan laalu. Inni diinii kana keessaa bahuu san ilaalu. Nama isa jala deemu karaan kun sirrii jedhee qabata. Hadiisaa fi jecha rabbiitiin karaan kun sirrii miti. Akkana namni hukmii akkanaa dalage waan akkanaa qaba jenneet quraanaa daliila fidannee hadiisaan fidannee irratti haasa'u. Bayyoo inni bahee achi taru taate namni isa duuka tareen jiru hadiisuma nabii fudhatee callise jecha rabbii fudhatee callise maaliif jennaan rabbitu quraana kana keessatti yoo ati waan quraanaa dubbattee hadiisa waan jecha rabbii irratti qaraatu namni duraan iimaana qabu iimaana dabalata rabbiin hin jedhu ka duraan qaraa iimaana hin qabne badii dalagata badirraan badii dabalataa gadiin seentu maarree maal godha ajandaa godhata kino ajandaa godhata ustaad ammaan tana hayyee dhugaa keeti dhugaa Kasih bakka naag abbo kino si jalan. Oiga wata kan si gaba daga. Dubina dia teruga koi khasati ya bicha tanjiri ko ustad. Nabas. Masalah nama to kollal. Inni suni nama ammo taglizini ammo irratti jiru jira nama furdisanii loluun itti baqqawu. Nama ammootiin lolli ittiin baqqaanee jira. Har'a nama kanarratti lolli ni baqqa. Maaliif jennaan duraan keerii maatii isa jecha rabbii har'a yoo ammootiin waan biraa hime lolli ammootiin isaan lolamu. Ummanni kun akka deebi'uufi fakkeenyaaf namni aalimaa tokko yoo aduwwiin karatti itti dhuftee kalimaa kufrii dubbadhu jetteen yookaan isi ajjeefnaa kufrii dubbadhu yoo jedheen jechuun qabu jedhan silaa rabbi quraana keessatti haala waxaxma haala qalbiin keessan xumaaninaa qabduun jedhaa miira sarreefu sun himtee jirtaara eeran deebiin san dhugaa kee dubbiin sirriidha silaa ulamaa'in namni itti hidhatu jechuun qabu du'uu qaba malee maaliif jennaan yoo inni kalimaa kana jedhe namatu jala deemee edaawwanni kun dhugaadhaa jedhee jedha kanaaf jecha namni kun namni jala deemu mamma bayan nama jala deema hadiisa hima jecha rabbii hima
har'a ammootiniin jecha rabbii gadi dhiise hadiisa nabii gadi dhiise fedhii ufii hordofe silaa ammootiniin bakka jecha rabbii irratti qara'uu qabu mucayyoo hadiisa nabii fidatee irratti qara'uu qabu silaa ammootiniin fakkeenya namaaf kata'uu qabu ijjannoo guddaa qabaatee hadiisa ammootiniin nabiitti dalaguu qabu fedhii ufii duuka hordofee jaalalli hubbii isa ammootiniin caalchiftee akkanatti hadiisa nabii lafa gatee jecha rabbii lafa gata gaafa kana ammoo nuti maal jennare jecha rabbiitii fi hadiisa nabii ay fidannee namni kun duraan karaa keerii keessatti hordoftanii takka laman taane sadiin taane jecha rabbii osoo beeku lukaanirra dhaabate hadiisa nabii osoo beeku lukaanirra dhaabate isin namni fayyaa qabdan keerii irratti duraan jala deemtan namni imaana qabdan irraa dhaabate kun namni sharrii keessatti hordoftan sharrii isaan mallee olii gadi oofa haganuma jenne nuti jibbaa isarraa qabaanneetii miti dhugaa keetti dhaggeeffadhu ustaaz hayyee amma dhaabi khabar abbas bar dubbii ta'e amma yoo si hojjol mareetu feene ati dubbii hin dhaabdu addan dhaabdu moo waan takkaan siiman Aichi wanni ati kun guutuun sirrii dhalaan sirrii ani amma sirrii bitin jenne garuu waa takka taniin si himu dhaggeeffadhu isin akkatti itti duudhuun kun gurbaasan akkanii fi inni fuulduratti dilii isaanii irra deemu gootemu waan sa qabbaneeste amma isin akka keessanii silaa akka niyyaa keessaniitti akkanii fi silaa dubbiin tun qabbanoyte innillee dilii keessaa boof dubbattan garuu inni itti shaqoo eegaan dubbatanii inni itti sharafeeti waan hin taanee dalage takkaffa akka amantii islaamaattis nama takko yoonii fi inni kan lolaan waa fudhatu taate lolaan itti deemta takka yoo ka inni gorsaa waa fudhatu taate gorsaan itti himta yoo kasobamuudhaan waa fudhatu taate illee ni sobda isin odoon sobin odoo hin gorsin ajandaa godhatanii nama maraayuu jirtan amma dubbiin isaan sirrii jechuu osoo hin ta'in anamma silkiin chaarjiin dhaabdee buufiin deema dhaggeeffadhu buufiin deema qoy buufiin deema ustaata buufiin deema yeroo takka bicha diibii gabaabduu si deebisa nama tokko akka inni badii biraatti hin ceene silaa waan sanin dhiisan nama kam nama namni hordofu nama namni hordofu hoo barbaadu inni gara biraa gara fedhe haa ta'u nama san irraa deebisan nama namni hordofne hoo nama hordofaa hin qabne hoo nama san ammoo akka badii biraatti hin tarre hin dubbatan ima callisanii karaa keessaatiin itti himan dogongoree beekumsa hin qabu beekumsa malee dubbate namni illee hin hordofaa hin qabu ufumaa ammootiin miidhama yoo waan biraa irratti dubbatan gara biraa uf geessa hin dhiisan hin dubbatan nama hordofaa qabu hoo nama ammoo namni isa hordofu hoo nama san ammootiin hordofaan sun akka karaa san irratti irra hin deemne nama san likkii itti himan inni gara barbaade haa ta'u nama jala deemu irraa deebisuuf jecha nama hordofaa hin qabne hoo ittiin dubbattuun dhiifta karaa keessaatiin gorsita maaliif namni isa hordofu hin jiru namni isa jala deemee badu hin jiru maal yoo ati irratti dubbatte taaftee gara biraa deemuu irra isa kana maslahaadhaan irratti dubbattu karaa keessaatiin gorsita nama qabu nama namni jala deemee hordofaa san irraa hambista inni gara barbaadetti haa ta'u maaliif beekumsa qabaaf namni isa hordofe karaa inni tokkichi bahuun as keessaa bahuun sin godda'u namni baraaramu kana laali nama baraaramu nama guddaa baraaramu kana laali nama sanii fi lafii ahmad sii gale moo siin galle lafeetii akkana dubbii. Lafee kiyya dhugaa keetti dhaggeeffadhu ustaata keenya ayilleen silkiin chaarjiin harkaa fittee ertiiti ani immoo bar ani naafeeti bar har tokko jirra har tokko garuu adda jirra ani dubbiin as jette tun sirrii miti hin jenne baran dhugaa wanni as jette Ahmad Adam wanni barbaade sheekni nuti nama kana duuba deebifna jenne duuba deebuu dhabeetiin jecha kennaan duratti dabre haa jedhuuf deemta ustaata akkasii miti baran kan jee ani laal dubbiin tun amma wanni marra jedhamu kuni dhuga akkasii koy sheeko koy ni obsaafi ni koy ni deebisaafi koy ustaada Muhammad Adam ifin gaafitana gaafadha iman akkaan je'ee laal ustaada dhaggeeffadhu koy gaa sheekh yalla billah alayka dhaabadhu kaa sheekhaati waa hima wallahi sanii miti parsantii 12 qaba gaafii takka isin waa jedhee deema parsantii 12 qaba wallaan kijiba ana ammoo torba qaba torba beeke naa obsi lafeetii yaa waan guddoo ammas ustaad Muhammad Bayaan gaafii wayii nu gaafate isin deemtanii isin duuba waajjirni akkam yaadamu waan jedhe waan gaafii nu gaafate sheekotiin qofti jedhee viidiyoo waraabe sheekotiin qofti warri hadiisa beeku deebii kana naa deebisaa jedhe ani viidiyoo irratti dalageereef deebise maal jedhee gaafate gaafiin isaa namni ammootiin waan jaraa uffate suuraa jaraa uffate masqalaa ta'u waan fedhaa ta'u